miidiyaaleen adda addaa yeroo sana baay'isanii waan dubbataniif milkaa'ina guddaa argamsiiseera nutis itti gammanneera. Diraamaa naan irratti hirmaadhe diraamaa kana afaan Amaaraatiinis hirmaadheera, afaan Oromootiinis hirmaanneera. Yuunivarsiitii keessa gaafa jirrullee afaan Faranjiitiin illee afaan Ingiliziitiin illee irratti hirmaachaa turre. Mana tiyaatiraa Raas Tiyaatira waggaa jennu mana tiyaatiraa Raas Tiyaatira tiyaatiroota adda addaa gubbaa irratti hirmaadheera. Teediroos Himbaa kan jedhamu jira. Kashii Aandi kan jedhu jira. Skaanaraal kan jedhu jira. Tiyaatiroota baay'ee dhagaa hin yaadadhu. Tiyaatiroota baay'ee gubbaa irratti hirmaadheera. Kan Abbiyyee Mangistuu barreessanii tiyaatira Xalfoo Bakiisee fi Yaalachaa Gaabichaa gubbaa irratti kan bulchiisa magaalaa Finfinnee Mazagaajaa jedhama yeroo sana achi gubbaa irrattis illee hirmaadheera. Afaan Oromootiin tiyaatiroota adda addaa barreesseera. Si keessattis taphadheera. Kan hin taphadhe keessaa tokko akkanumaan jedhee Daawitii Jireenyaa kan caqafamudha. Abbaa Muddaa kan jedhu tiyaatira kan barreeffame kana kan jedhudha. Kan biraa Piroofeesar Abboonee Ashaagiree kan barreesse tokko Qorannoo kan jedhu tiyaatira Qorannoo kana gubbaa irrattis kan taphadhe jira. Tuuta Dhangaa waggaa calqabu tiitumti Dhangaa waggaa calqabu sana kan hojjenne tiyaatirri jira. Afaan Oromootiinis amma Dheeboon tiyaatira dheeraadha. Kan Qalbeessaa Magarsaa barreessee qopheesse. Isa keessattis tiyaatira waggaa tokko waan akkanaati kan deeme isa keessattis taphadheera.